meejal qabarratti ka'umsaaf akka nuuf ta'u dippiloomaasiin addunyaadhaaf maalidha? Akkamitti ibsama dippiloomaasiin kan jedhu mee haala dur turee fi dippiloomaasii zamana yookaan baraa wajji deemu kana wajjinis wal qabsiise. Baay'ee galatooma. Dippiloomaasii jechaan tapha siyaasa dinagdee seera dambii biyyoonni addunyaa hojiiwwan siyaasa dinagdee daangaa ce'an ittiin bulchanidha. Karaa biraatiin immoo dippiloomaasii jechaan karaa biyyoonni fedhii biyyaalessaa isaanii daangaa ce'uudhaan bu'aa biyya biraa osoo hin miine karaa ittiin bu'aa isaanii kabachiifatan dippiloomaasii jechuu dandeenya. Waa'ee dippiloomaasii yeroo yaadnu hojiin dippiloomaasii gaaddisa gurguddaa lama jalatti taphatama. Inni tokkoffaan fedhii biyyaalessaati. Hojiin dippiloomaasii kamuu fedhii biyyaalessaatiin ala galma gahuu hin danda'u. Gara biraatiin immoo hojiin dippiloomaasii fedhii biyyaalessaatti bu'u galma gahuu dhabuu danda'a. Gaaddisa kana jalaa hin bahu jechaadha. Gaaddisni lammaffaan immoo foreign policy biyyattiiti. Imaammata alaa biyyattiiti jechaadha. Hojiin dippiloomaasii hojiin siyaasa dinagdee biyyoonni daangaa ce'uudhaan dhaabbilee biraa wajjin biyyoota biraa wajjin hojjetan yeroo kamuu faallaa imaammata dhimma alaa biyyattiitiin socho'uu hin danda'u jechuudha. Hojii dippiloomaasii yeroo kamuu yeroo hojjennu gaaddisa lamaan kana jalatti hojjannaa jechuudha. Inni tokko hariiroo imaammata dhimma alaa biyyattiiti. Inni lammaffaan immoo fedhii biyyaalessaa biyyattiiti. Sara darbee immoo fedhii biyyaalessaa biyyoota wajjin hojjennuunis akkasuma xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan hojii hojjennuudha. Haala qabatamaa seensa jaarraa 22ffaa biyyoonni addunyaa marra jiraniin hojiin dippiloomaasii karaa baratamaa biyyoonni gartuu garaagaraa uumuudhaan garee dhiyaa garee bahaa garee sooshaalizimii garee libiraal jedhanii hordofan san irraa amma gara piraagmaatik dippiloomaatti cehee jedha jechuudha. Biyyi kamuu hojii siyaasa dinagdee kamuu hojjechuudhaaf dhimma ideoloojii amma maatar ta'an jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko adurree fayyadamee hantuuta qabu yoo barbaade bifti adurree sanii isa yaachisuu hin qabu. Adurreen sun gurraattii taates aduu taates wanti inni barbaadu maalidha hantuuta sanaa qabduudhaaf piraagmaatik dippiloomaasii kan jennu salphifnee ibsuudhaaf kana fakkaata jechuudha. Karaa kanaan hojii siyaasa dinagdee karaa dippiloomatik ta'een karaa kennanii fudhachuutiin biyyoota fi dhaabbilee addunyaa kamuu wajjin karaa ittiin hojjennu dippiloomaasii jabanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Dansaadha. Egaa akaakuuwwan garaagaraatu jira. Dippiloomaasiin kun akkuma amma ibsitan piraagmaatik dippiloomaasiin kun jira darbees immoo istiraateejik dippiloomaasiitti biyyoonni keessattuu hariiroo michooma obbolummaa kan dippiloomaasiitiin qaban gara tarsiimaatti yeroo isaan jijjiiranis ni mul'ataati. Adeemsi kun mee akkamitti ibsama? Dippiloomaasii idilee gara dippiloomaasii tarsiimaatti karaa istiraatejik dippiloomaasiitti cehuudhaaf adeemsa baay'ee keessa darba. Inni tokkoffaan hariiroo biyyoonni lama waggaa dheeraaf wajjin qaban. Lammaffaa immoo michoomni biyyoota lamaan wajjin jiru. Innis xiyyeeffannaa keessa galaa. Sadaffaan immoo sadarkaan diinagdeef siyaasaa biyyoota san gidduu jiru. Wal jijjiirraa oomishaa ta'uu danda'a, wal jijjiirraa humna namaa ta'uu danda'a, leenjii teekinooloojii ta'uu danda'a. Walamantoomni biyyoota lamaan gidduu jiru. Sadarkaa mootummoota lamaanitti, sadarkaa dhaabbilee biyyoota lamaan gidduu jiranitti, sadarkaa walamantooma isaanii wal hubachuu isaanii dippiloomaasii idilee gara dippiloomaasii istiraatejikii ceesisuu danda'a jechuudha. Haala qabatamaa biyyi keenya yeroo ammaa irra jirtuun biyyoota jajjaboo, biyyoota dhihaas, kan baha giddu galeessaas, kan Eeshiyaas biyyoota baay'ee wajjin dippiloomaasii idilee irraa gara dippiloomaasii istirateejikiitti guddachuu isaa wantoonni baay'een ni mul'isu argaa jirraas. Inni kun ammoo hojiiwwan baroota kanaan dura hojjetamaa turan hojii dinagdee irratti, hojii biyyattii beeksisuu irratti, hojii qabeenya biyyattii beeksisuu irratti, hojiiwwan sadarkaa biyyaatti hojjetaman hariiroo Itoophiyaan biyyoota biraa wajjin qabdu isteeppii tokko kan ol guddise jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Beekanuma keessattuu Itoophiyaan baroota dheeraadhaaf fedhii misoomaa, fedhii guddinaa lammiilee isii barbaadaatii turtee jirti. Gambirootiin immoo hojiin gama dippiloomaasiitiin hojjetamaatii ture kun hangas mara kan dhiibbaa uumuu hin turre. Darbees immoo lammiileedhaafis kabaja hangas mara kan kennu hin turre. Mee inni kun tariitii haalli ture rakkoo qabaayee maaltu ture? Uurumarraa waa'ee dippiloomaasii gaafa haasofnu sadarkaa gaafa Afrikaatti biyyi Itoophiyaa jedhamtu eessatti argamti? Biyya akkamiitu waan jedhu beeksisuun baay'ee murteessaadha. Akkuma beekamu Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti biyya istiraatejik taatedha. Isarrayyuu darbee baay'ina lakkoofsa uummataa qabduun, humna oomishaa qabduun, qilleensa filatamaa qabduun biyya gaafa Afrikaa qofaa miti sadarkaa Afrikaatti biyya istiraatejik taatedha. Isa kana ammoo kanaan dura beeksisuun humna biyyi kun qabdu beeksisuun oomisha qabeenya uumamaa lakkoofsa uummataa istiraatejikaalee iddoon itti argamnu akkasumas sadarkaa humna qabeenya uumamaa qabnu naachuraal soorsii biyyi kun qabdu beeksisuu dhabuun hojii dippiloomaasii sadarkaa biyyi kun irra jirtu qabeenya biyyi kun qabdu keessattuu humna dargaggeessa humna productive force jennuun kana beeksisuu dhabuun sadarkaa biyyattiin sadarkaa dippiloomaasiitiin irra jirtu yeroo on off laafaa yeroo itti dhufe jira. Seenaa dippiloomaasii kan waggaa baay'ee lakkoofsaa qabaattus malee sadarkaa amma irra jirtu kanaan humna biyyi qabdu beeksisuu irratti hojiiwwan baay'een kan kanaan dura hin hojjetamin ta'uu isaa mul'isa. Haala qabatamaa amma jiruun ammoo biyyoonni kanaan dura dippiloomaasii
idilee biyya keenya wajjin gaggeessaa turan amma sadarkaa ammaatti immoo karaa fooyya'aa ta'een hojii diinagdee fi siyaasaa, hojii dippiloomaasii, hojii magariisummaa biyyoota Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaaf fedhii garaagaraa kan agarsiisan. Isarrayyuu darbee immoo biyyoonni naannoo biyyoota 3-4 kan imbaasii haaraa Finfinnee dhufanii banan jiru jechuudha. Ammas kan gaafatamaa jiru kan kararra jiramu baay'een isaanii mul'ata. Kun akkasuma waan dhufee miti jechuudha. Sadarkaa biyyattii beeksisuu, biyyattiin addunyaadhaaf maal gumaachuu akka dandeettu, wanta addunyaan biyya kanarraa barbaaddu maaltu jira waan jedhu amma already addunyaatti ibsamee jira jechaadha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed imaammata haajaalaa Itoophiyaa irratti hojii gurguddaa riifoormii adda addaatis hojjechaa turanii jiru. Kanaa wajjin wal qabatee biyyoota addunyaa irratti dhiibbaa uuman dabalatee biyyoonni hedduu Itoophiyaa wajjin michooma isaanii, hariiroo dippiloomaasii isaanii kanneen tariitii kana duras laaffataati ture jabeessaati yeroo jiran argina. Hedduun isaanis gara biyya keessaas dhufanii daawwannaa garaagaraatis taasisaatii turanii jiru. Dhiheenyumattis kan ministeera muummee Indiyaa fudhachuun danda'ama. Ministeera muummee kan Maaleeshiyaa biyyoota addunyaa irrattis dinagdeedhaanis fooyyee qaban, siyaasaanis tasgabbii qaban dhufaatii jiranii darbees kanuma Ameerikaas dabalatee jechuudha kan ministeerri dhimma alaatti aanaan dhiheenyattis daawwannaa Itoophiyaatti taasisan. Isa wajjinis wal qabatee hariiroonni dippiloomaasii Itoophiyaa kun biyyoota akka kanaa dhageettii qaban addunyaa irratti wajjin ta'uun isaa kun Itoophiyaadhaaf bu'aa akkamii qaba jechuu dandeenya? Gaariidha. Dippiloomaasiin jabana dhageettii uumuudha. Wanti guddaan baargeening paaworii cimaa akka qabdu, biyyoota biratti fudhatama akka qabdu, isarra darbee ammoo michooma baay'isuudhaan dhageettii uumuu, michuu baay'isuudhaan dhageettii uumuu yeroo jennu karaa ittiin bu'aa biyyaalessaa biyyoota biraa hin tuqneen jechaadha. Kanaan wal qabatee akkaataan itti yeroo ammaa Itoophiyaan michoota garaagaraa biyyoota ollaarraa jalqabatee bu'uurumarraa dippiloomaasiin Itoophiyaa ollaaf dursa kenna. Neighbor first, duudhaaf ollaan lafaa kan jedhama. Miree akka mammaaksa saba keenyattis. Kanaaf Itoophiyaan duudhaaf ollaan lafaa kan jedhu san dippiloomaasiin Itoophiyaas neighbor first jedha. Kun ammoo hiika guddaa qaba sadarkaa addunyaatti. Dippiloomaasiin ollaan hammanne yeroo kamuu galma gahinsa irratti rakkoo mataa isaa qabaachuu danda'a. Because nageenya qabaachuu dhabuun Somaaliyaa, nageenya dhabuu Itoophiyaati. Nageenya dhabuu Keeniyaa, nageenya dhabuu Itoophiyaa. So interconnected dha. Kanaaf Itoophiyaan neighbor first dippiloomaasii jedhuun yeroo baay'ee hojii siyaasa dinagdee biyyoota garaagaraa wajjin hojjetaa kan jirtu. Isarra darbee ammoo akkaataan itti yeroo ammaa biyya keenyatti beeksisaa jirru qabeenya uumamaa qabnu, humna oomishaa qabnu. Basically piilarii dippiloomaasii kan jennu keessaa inni tokko naachuraal riisorsiidha. Qabeenya biyyattiin qabdudha. Leadership quality, jabina hooggansaa, jabinaa fi bu'uura qabaatu miilitarii biyyattii, diinagdee. Kunniin leverage power biyyattii or bargaining power sadarkaa dhageettii uumuu biyyoota wantoota ol kaasan keessaa tokko. Kanaan gaafa biyya keenya madaalu ulaagaa kana baay'ee isaan guunna jechaadha. Humna oomisha baay'ee qabna, iddoo gaariitti argamna, istirateejik iddoo itti argamna gaafa Afrikaa keessa. Isarra darbee ammoo military leadership quality xiyyeeffannoo keessa galaa, bilchina hooggansaa, qabeenya uumamaa kunniin gaafa xiyyeeffannaa keessa galu sadarkaa dhageettii uumuu biyya keenya guddataa deemaa. Isa immoo qabatamaan kan argaa jirrudha jennee fudhachuu dandeenya. Michoomni biyyoota kanaa akkamitti ibsamu jechuudha? Bu'uurumarraa haala qabatamaa yeroo amma jiruun biyyoota jajjaboo keessattuu emerging state warra jennuun warroota amma miseensa biriiksii ta'an kan akka Chaayinaa, kan akka Indiyaa, Raashiyaa. Isarrayyuu darbee immoo warra dhiyaa warra jajjaboo kanneen akka Faransaay, Ameerikaa, Biriitanii dabalatee biyyoonni dhageettii gurguddaa qaban yeroo ammaa Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaaf gaafii dippiloomaasii hojii garaagaraa kan dhiyeessan. Kun akkasuma waan dhufisu hin ta'in hojiin Itoophiyaa beeksisuu, qabeenya Itoophiyaan qabdu beeksisuu kan hojjetamedha. Kanaaf biyyoonni kanaaf kana fakkaatan gara Itoophiyaatti dhufanii fedhii siyaasaa fi diinagdee hawaasummaa naannoo kanatti argisu jechuun dhageettii Itoophiyaa parsantii baay'eedhaan guddisa jennee fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Dansaadha. Keessattuu Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii kana bal'inaan kan cimsataa jirtu biyyoota akkuma mareefis kaasnee biyyoota dhageettii qaban, humna guddaa qaban, sadarkaa waraanaatiinis, sadarkaa dinagdeetiinis jabina qaban wajjin dippiloomaasii cimsataa jirti. Mee keessawuu biyyoota akka miseensa biriiks ta'an kan wajjin hariiroo dippiloomaasii isii jabeeffachuun gam tokkoon Itoophiyaan gaafii galaanaa kaasaatii jirti karaa naga qabeessaan fudhachuudhaaf isa kanarratti hangam bu'aa qabaachuu danda'a tarii gaafii kana wajjin wal qaban. Baay'ee gaariidha. Amma biyyoonni biriiks warra jennuun kun warra emerging state jennuun kun tokko baay'ina uummata olaanaa qabu, lamaffaa qabeenya uumamaa baay'ee qabu, humna oomishaa baay'ee qabu. Tokko miseensa biyya kanaa taanii argamuun gaafiiwwan hulaa galaanaatiin wal qabatan kan yeroo ammaa Itoophiyaan dhiyeessaa jirtuuf biyyoonni kunis sagalee nuu
ta'u jechuudha. Sagalee nuu ta'u maaliif biyyoonni kun biyyoota akka Indiyaa, biyyoota akka Chaayinaa, Raashiyaa kanneen gaafa fulan biyyoota sadarkaa addunyaatti dhageettii guddaa qabanidha jechuudha. So gurmii biyyoota kanneen ta'uun gara tokkoon gaaffiiwwan misoomaa, gaaffiiwwan diinagdee ulaan galaanaa dabalatee hojiiwwan meegaa piroojeektii Itoophiyaan hojjetaa jirtuu fi qeeqa piroojeektiiwwan sanirra akka ofii sagalee nuu ta'u jennee fudhachuu dandeenya. Isarra darbee immoo yeroo ammaa gaaffiiwwan sadarkaa biyyaatti Itoophiyaan miseensa WTO World Trade Organization ta'uudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jiru. Gaafa dhaabbilee gurguddaa kanneeniif miseensa taane ammoo hojiiwwan diinagdee bu'aa diinagdee naannoo kanatti argachuu dandeenyuuf bu'aa gaarii argachuu dandeenye. Lammaffaa immoo biyyoonni miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'an gaaffiiwwan diinagdee Itoophiyaan gaafattuuf sagalee ta'u jechuudha. Already miseensa taanee jirra waan ta'eef sagalee nu ta'uu nu deeggaruu danda'u. Gaaffiiwwan misoomaa Itoophiyaan sadarkaa addunyaa sadarkaa qaxanaatti kaasaa jirtuu fi carraaqqii taasifamaa jiru kanaaf utubaas sagalees nu ta'u jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Gaaffii ulaa galaana Itoophiyaa kana wajjin wal qabatee waan muraasa toon akkasitanii gaariidha. Akkamitti ilaalamaa adeemsi amma jirus hangammaatti deemamaa jirus gamrootiin immoo keessa hojiin dippiloomaasii gam biyya keessattis biyya alaattis hojjetamu jira. Hojiiwwan gama diiyaasporaatiinis dabalatee hojjetamus jira. Isa kana akkamitti ilaaluu dandeenya? Dhagahummaan gaaffii kana addunyaa irratti dabalaa jira. Hojii gama dippiloomaasiitiin hojjetame wajjin wal qabate. Gaaffii gaariidha. Gaaffiin ulaa galaanaa akkuma beekamu biyyi kun ulaa galaanaa wajjin seenaa yeroo dheeraa qabaachaa kan turte. Carraa seenaa ta'e ammoo waggoota 30 darbaniin duratti akkaataan itti biyyattiin ulaa galaanaatiin ala taate nuti ture. Isa dabalatee immoo haala qabatamaa jiruun biyyi kun naannoo ulaa galaanaatti biyya naannoo galaana diimaatti argamtu kan lakkoofsa uummataa olaanaa qabdu. Ulaalaan galaanaa akkasii barbaachisu. Gaaffiiwwan garaagaraa kaa'aa turanii jiru. Isa kanaaf ammoo dippiloomaasiin akka duratti siin jedhe wal amantooma uumuudha. Hariiroo hawaasa gidduu jiru lafa qabsiisuudha. Kanaaf gaaffii Itoophiyaan ulaa galaanaatti irratti kaaftuuf inni tokkoffaan dhugaa qabatama biyya kana keessa jiru hawaasa addunyaatiif beeksisuudha. Ammas beeksisamaa jira. Biyyoonni baay'een ammoo Ameerikaa dabalatee Faransaay dabalatee gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafataa jirtuuf yaalii carraaqqiiwwan taasifamaa jiran kan deeggaran ta'uu ofishaalii karaa hooggansa biyyootaatiin sagaleen deeggarsaa kan kennamaa turedha jechuudha. Kun wal amantooma uumameen dhugaa qabatamaa biyyi kun qabdu sadarkaa mootummaatti hawaasa addunyaatti ibsurraa kan ka'e gaaffiin kun fudhatamaaf dhageettii guddaa addunyaa irratti uumaa jira jechuudha. Isa kana cimsuuf ammoo akkuma duratti siin jedhe gaaffii kana bu'uura uummatummaa qabsiisuudha. Biyyoota ollaa naannoo jiran wajjin dhugaa qabama Itoophiyaan qabdu karaa sirrii ta'een karaa ifa ta'een karaa fedhii biyyaalessaa biyyoota ollaan tuyneen gaaffiin kun sadarkaa taanuutu akka deemu deeggaruun baay'ee barbaachisa. Isarra darbee ammoo bakka buutonni Itoophiyaa jajjaboon dhaabbilee addunyaa hoogganan diiyaasporaan daldaltoonni hayyoonni dhaabbilee mootummaa fi mootummaa sadarkaa addunyaatti hoogganan carraa argatan kamittuu sagalee biyya kanaa ta'uu qabu. Gaaffii ulaa galaanaa biyyi gaafataa jirtuuf sagalee isaanii dhageessisuun hojiiwwan qo'annoof qorannoo naannoo sanii gaggeeffamuu qaban bu'aa ulaa galaanaa qabaachuu dhabuun karaa diinagdeetiin karaa siyaasatiin karaa nageenyatiin akkamiin ilaallama waan jedhu hayyuunis bifa qo'annoof qorannootiin sagalee isaanii dhageessisuun baay'ee barbaachisaa dhaamsa jedhu qaba. Marii keenya gara xumuraa fidaa jirra. Dhimmi dippiloomaasii dhimma nam tokkoon yookaan qaama mootummaa qofaan hojjetamu miti. Dhimma hirmaannaa hawaasaa kan biyya keessaas biyya alaatis akkasumas dhaabbilee tumsitootaas barbaada. Gama kanaan hayyootarraayis maaltu eegama, eenyurraa maaltu eegama kan jedhu walumatti qabdanii odoo naaf. Gaaffiin ulaa galaanaa gaaffii biyyaati. Gaaffii paartii tokko osoo gaaffii garee tokko osoo hin taane gaaffii biyyaati. Dhimma ulaa galaanaa argachuu dhimma nageenya biyyaatiin wal qabata. Dhimma nageenya biyyaatiin wal qabata. Dhimma fedhii biyyaalessaa biyyattii kabajuutiin wal qabata. Kun ammoo lammiin kamuu gaaffii ulaa galaanaa kana carraa argate kamiinuu kaasuu qaba. Isarra immoo beektota irraa wanni eegamu biyyoonni yeroo ammaa laandi lookdi ta'an biyyoonni ulaa galaanaa mataa isaanii hin qabne diinagdeedhaan sadarkaa maalirra jiru, sadarkaan nageenya isaanii, seekuriitiin isaanii, miilitarii intelijensiin isaanii sadarkaa maalirra jira wanti jedhu bifa qo'annoof qorannootiin dhiheessuun hojjechuun qabatama jiru beeksisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beekamu yeroo ammaa Itoophiyaan ulaa galaanaa mataa ishii hin qabdu kiraadhaan kafaltii garaagaraatiin fayyadamaa jirra. Kun ammoo baasii akkamiitiif biyya saaxila waan jedhu beektonni diinagdee yeroo yerootti qorannoo garaagaraa gaggeessaa jiru. Isarra darbee immoo ulaa galaanaa qabaachuun dhageettii biyyattii sadarkaa tokko ol guddisa. Baargeening paaworii, leevareej paaworii biyyoota biraa irratti qabaatan sadarkaa olaanaatti guddisaa. Isarra darbee ammoo biyyoota ollaa jiran akkuma duratti isin jedhe dippiloomaasiin Itoophiyaa ollaaf kan dursa kennuudha pirinsipiliin isaa. Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachuun Itoophiyaa qofa osoo hin taane gaafa Afrikaa diinagdee gaafa Afrikaa tasgabbeessuu sarara qabsiisuu irratti gahee mataa isaa qaba. Kanaaf lammiin biyya kanaa keessattuu namoonni dhiibbaa uumuu danda'an kan biyya keessa faala jiran karaa kamiinuu gaafii
ulaa galaanaa biyyi kaaftu gaafachuu sagalee biyyaa ta'uu sagalee isaa dhageessisuu isteejiiwwan addunyaa garaagaraa irratti sagalee biyya kanaa dhageessisuun waan baay'ee jabeeffamuu qabu. Gaafiin ulaa galaanaa akkuma duratti illee sin jedhe gaafii biyyaati. Gaafii dinagdeeti, gaafii nageenyaati. Tiraansjenereeshinaaliidha jechuudha. Bu'aan isaa waan dhaloota amma jiruuf qofa osoo hin taane dhaloota itti fufuus dhaloota gara fuulduraattiifis waan bu'aa qabu waan ta'eef kanaaf namni kamuu sadarkaa jirutti sagalee ta'ee gaafii ulaa galaanaa biyyi gaafataa jirtu kana karaa carraa argate kamuunu deeggarsa barbaachisaa ta'e taasisuun baay'ee barbaachisaa. Beektota irraa immoo gahee dachaatti barbaadama. Tokko qo'annoof qorannoodhaan lammaffaa immoo sagalee biyyaa carraa argate kamiinuu dhageessisuudhaan gaafii ulaa galaanaa biyyi karaa sirrii ta'eef karaa seera addunyaa xiyyeeffannaa keessa galcheen gaafataa jirtu kanaaf sagalee ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Dippiloomaasii irraa wanni ta'uu qabu tokko walamantoomumuudha. Dhugaa qabatamaa biyyi keenya qabdu xiyyeeffannaa keessa galchuudha. Lammaffaa immoo carraalee ulaa galaanaa ittiin argachuu dandeenyu kan kanaan dura sadarkaa biyyaattis ta'aa turan bifa kiraatiin ta'ee bifa liizitiin ta'ee kennanii fudhachuudhaan dippiloomaasiin beezikaalii bu'uurri isaa kennanii fudhachuudha. Give and taking principleedha. So isarras dhaabannee carraan ittiin ulaa galaanaa argachuu ni jiraata. Kanaaf ammoo dhageettii uumuudha. Sadarkaa addunyaatti dhageettii biyyattii uumuudha. Lammaffaa ammoo hariiroowwan biyyoota ollaatis ta'ee biyyoota lixaas kan baha giddu galeessas wajjin qabnu hariiroo fayya buleessa gochaa deemu dhugaa biyyattiin qabdu humna biyyattiin kun qabdus beeksisaa deemuun hojii dippiloomaasii guddaa hojjetamuu qabu jedhee yaada. Barsiisaa Kadir Ismaa'eel Yuunivarsiitii Madda Walaabootti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi dippiloomaasii yaadaniif qoddaniif baay'ee sin galateeffannaa yeroo biraatis akka walitti deebinu abdii qabna. Ulfaadhaa galatoomaa. Carraa naa kennitaniif baay'ee galatoomaa.